Oolmaa sharafoota maallaqaa kan guyyaa har'aa meeqaan akka oolee fi meeqarra akka jiru biyyoota kanneen akka yuuroo, Swiss firankii, Turkii riilee, Chaayinaa heewwan, Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaarii fi Saawudii riyaal, Dubaay diraamii fi Kuweet diinaar akkasumallee Joordaan diinaarii fi biyyoota kanneen akka Ijipshiyaan paawundii, Israa'el shiqilii fi kanneen akka Indiyaa rubii, Yemen riyaalii biyyoota hedduu kan isiniif fidee dhufeetiin jira. Isaan kan ammoo kan isiniif fidu Black Market yookiin gabaa gurraacha akkasumas hawaalaa kan jedhamuu fi akkasuma dabalataan immoo baankii keessaa immoo Commercial Bank of Ethiopia yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaa jechuudhaan Nigdi baankii isa jedhamu kan isiniif fidu baankolee hedduutu jira. Baankoleen hedduun jiran hundi isaaniitillee gatii adda addaa qabu jechuudha. Gatiin isaanii dhaabbataa miti waan ta'eef gatii adda addaati. Garuu immoo irra caalaatti bakka alatti kan irra fayyadaman Commercial Bank of Ethiopia baankii Itoophiyaati jechuudha. So kanaaf isinii fidaa guyyaan har'aa immoo akka beekamu Aprii torba jechuudha. Baatii 2026 nagaan daganni nagaan koo isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa. Egaa namni mana kanaaf yookiin immoo chaanala koof immoo haaraa taatan subscribe gochuun like gochuun akkasuma hiriyootan keessaniif immoo share gochuun na hordofaa na wajjiniin ta'a isiniin jedha. Notificationii olii irra godhadha. Sababiin isaa yoo notification ol irra godhattan viidiyoo yeroo gadhiisu kallattumaan isin bira ga'a jechuudha. Obboleewwan keessan akka fayyaduuf immoo share itti godhaa isiniin jedha. Asumaan namoonni maaloo nama maallaqa ergu jettanii na gaafattan jechuudha. Ani nama maallaqa ergu Saudi Arabiyaa keessa qofa kan ta'e Saudi Arabiyaa keessaayyuu nama Riyaad jiru naannaa Riyaad kan jiru bicha lakkoofsa nama tokko beeka. Lakkoofsa nama sana immoo isiniif nan kennee kanaan duras isinitti meetiin jira. Lakkoofsa koo isinii kenneetiin jira. Namoonni baay'een achirraa na gaafattanii jirtu. Ammallee immoo dabaltanii lakkoofsa kennuuf ergii kan jettanii jechuudha. Qabadhaa Duwwaa 5 38 91 85 53 lakkoofsa waatsaappii kallattii hin dawwalamuu jechuudha. Lakkoofsa waatsaappiidhaan sagalee ergaa qabdan maal akka barbaaddan naa kaa'uu dandeessu. Haayii ani ergaa haayii jedhu hin xaqabbalu jechuudha. Kana abee kana barbaade kana na gargaartaa yoo jettan isin gargaaraa jechuudha. Namni lakkoofsa koo na gaafattaniif akkasuma immoo biyyoota warra kaan immoo hin beeku wanta hin beekne tokko immoo nama laachuun orkaadha jechuudha. Biyyoota kaan daldalaa kan jedhamu maal kan jedhamu tokkollee hin beeku. Beeruutii, Dubaayii akkasuma Joordaan, Bahareen biyyoota kanneen hundumaa hin beeku. Saawudii qofan beeka jechuudha. Isayyuu nama tokko qofa namicha sanayyuu nama ani amanee amaanaadha kana sitti kenneera nama kanaaf akka kootti ergiifi jedheen itti himee ka'een lakkoofsa keessan yookiin immoo hansaasinii laadhaa jechuudha. Itti aansuun gara sagantaa keenyaatti yoo gallu yuuroon irraan isinii ka'a jechuudha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 218.62 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176.24 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss firankii. Swiss firankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 236.93 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss firankiin tokko 167.56 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.51 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 21.82 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.29 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingii. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 250.59 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 198.9 oolee jira.
inni itti aanu Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 189.60 oolee jira jechuudha. Akkasuma warreen Joordaan doolaara fudhatan Ameerikaa doolaarirraa dhaggeeffatattu. Akkasuma Beeruut immoo tootaal walumaa galattu doolaara Ameerikaa fudhattu waan ta'eef Ameerikaa doolaarirraa dhaggeeffachuu dandeessu. Karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.5 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 136.20 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109.56 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 130.65 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 106.6 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.49 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 60.19 oolee jira. Inni itti aanu Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 493.13 oolee jira. Akkasuma mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 613.11 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 489.44 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.62 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.67 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.61 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 40.76 oolee jira. Akkuma bareeteef akka beekamu jechuudha. Warri Saawud Arabiyaa jirtan irra caalaa deddeebi'ee isinitti himaa warra mana kanaaf haaraa taataniif jechuudha. Namoonni maallaqni keessan guddaa yookiin immoo xiqqoo ta'e haala kanaan isinii ergama akkaataa baay'ina maallaqa keessanii jechuudha. Namni maallaqni isaa guddaa ta'e gatii qaalii yookiin immoo gatii huddiidhaan ergata jechuudha. Namoonni maallaqni keessan fakkeenyaa hanga 4,000, 5,000, 6,000 warri akka kana hanga 22,21 kanatti ergama jira. Riyaalli Saawudii tokkoon isaa jechuudha. Birrii Itoophiyaa 46 fi 46 kanatti ergaa jiru jechuudha. Akkasuma immoo namoonni maallaqni keessan xiqqoo taate hanga 200, hanga 500, hanga 1,000 isaa gadii kan kana qabdan immoo jechuudha. 22 fakkeenyaaf hanga 45 isinii ergaa jiru jechuudha. Gatiin hunda isaaniitu wal fakkaataa miti gara jechuudha. Namoonni kamiyyuu immoo birrii baay'ees ergite xiqqoos yoo ergite immoo mashwaara yookiin immoo taaskii nama kamiifuu 50 kaffaltaa jechuudha. Wal qixxeedha. Akkasuma namni baay'een isinii gala jedheetii yaada. Akkasuma karaa Kaatar riyaalli tokko immoo 50.59 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 1.69 oolee jira. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.61 oolee jira. Akkasuma Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 269.42 oolee jira. Inni itti aanu Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 502.52 oolee jira jechuudha. Akkasuma egaa gaaffiin tokko immoo kan dhiyaate birriin yookiin sharafni ergamaa ni jiraawoo sababa lolaatti cufamee jira hin jenne kan jedhu sababa lolaatti birriin cufamee jiru tokkollee hin jiru jechuudha. Sababa lolaatti kan cufame dirree xiyyaaraa qofadha. Dirree xiyyaaraatu cufame malee maallaqni ergamuu hin cufamne. Maallaqni kan daddabarsaa jiru baankiin kamuu hojjechaa jira jechuudha. Biyya keessaa biyya alaa baankiin kamiyyuu hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf tarii maallaqa keessan garuu baay'istanii namatti akka laannen isin gorsa. Irra caalaatti namoonni amma ija keessa fuudhii namootuma beekamoo miidiyaa irratti bebbeekamootu ati kuni nama guddaadha, kuni nama nyaatu kunoo beekamaadha, otuma
nyaateyyuu miidiyaa irratti kana gaafachuun danda'a warra jettanumatu qarammat godhee wal nyaachaa jira waan ta'eef tokko nama hin beeynetti maallaqa keessan illaatina lammaffaa immoo maallaqa keessan morbaa'istanii namatti illaatina duuti biyya wajjinii hirribaa yerooma argattanitti maallaqa keessan otoo ergattanii maatiin keessan nyaataniillee wayya malee jechuudha. Akkasumatti namni daldalaan argisin harkaa sassaabee nyaachuu jechuun baay'ee ulfaata nama amma amanuun. Hedduu waan ulfaatuuf of eeggadhaa isiniin jedha yaada qeeqa qabdan koomentii jala kaa'uu dandeessu turtii biraa walitti deebina nagaan tura.